duulaaba keessa waan istuwaan jiruuf fooliin kun duulaaba hunda keessa labee jireedha. Gommaan istuwaan illee waan duulaaba keessa labee jira. Maxbaqni kun guutuu foolii sanii caccabe. Niftiin achuma dafa'amte kubattee jechuudha. Dafan ashiishanii ol qabate isaan immoo obboleessa guddaa irraa ajjabatanii badawii kanniini obboleessa guddaa kan irraa ajjabatu. Kun burgaa ofirraa qabdii miti burgattiin asuma ol qabatte. Kuni wanni tokko isii irratti hin nafne kuni akka jiru irratti hin nafne. Shinshiniin isii uddada kana ol irratti baqe haga asii an ofii biroo dhaabee ka. Waan bichaan wanni wa'ii bichaan naxxaree ciqilee kana xiqqoo masii ciqilee kana na rukute bakka cabaa wannoo san maxbaqa kun xaawulaa maxbaqa kun hin jiru isatu cabee na fakkaate xiqqoo bakka bararee as na rukute ciqilee irra bas saniin booda ani rifadhee hidhiyyee zikriitii jedha kar alaa fiigii alma dhaabadhee boohi jechuudha. Dididii manni sun didiise jechuudha sochiin manni sun yoo san taasise Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ko kabajamoo fi jaallatamoo nageen keessan badhaadha bugeen eegaa taatan. Namoonni chaanala kana faaree taatan har'uma gaafa lubbuun jiru subscribe naaf godha. Gorsa qabdanis likes har'uma sooriin du'in gaafa du'e immoo kaafadha. Wanni kana isiniin jedheef immoo isintu nama jajjabeessuudhaaf hamma namni sun du'e eegan gaafa namni du'e subscribe nama view nama miliyoona gala jechuudha. Garuu namichaan sun jiraatee isinitti gammadee wamaa wanni isin fayyadu hin jiru. Garuu osoo lubbuun jira yoo ol gammachiisanii ol asaduu dhiisan baay'ee bareeda jedhee waa yaaduuf. Itti aansuudhaan waa'ee istiwaanaa siistarii keenya kaleessa obboleetti ta'e hayaat irratti dhohee lubbuu isii baasee isii bichaa miti obboleewwan keenya. TikTok irra nama hedduu argeen. Dhiyooma kanas mucattii Filipiinii tokko akkasitti ajjeesee jira. Akkasuma dhiyooma kanas mucattii Amaaraa dhiyoo kan amantaa Muslimaa dhuftee ji'a muraasa booda gara amantaa Muslimaa dhuftee obboleettii wajjin gastii TikTok irra osoo taphattu hiriyoota wajjin akkuma isaa bakka taphaa sanii gadi buuteetu waan kana kushiinaa seentee gaafisiin ibidda lokkostu gaaziin dura yaa'ee qilleensi waan guuteef furannoo keessaa itti dhohee itti boba'ee mucattii sun illee lubbuun isii baatee jechuudha. Tokko lamaa miti. Anuma immoo mataa kiyya waggaa 5-6 dura madaamii koo na biratti bobeessee gubattee jechuudha. Ija kiyya duratti akkasiin itti qabsiistee hunda beeku. Gaazni sun akkam akka ta'e hunda beeku. Anuma biratti osoo an dhorku itti qabsiistee wallaahi osoo an isii bira dhaabadhu akkan wal bira osoo dhaabbannu ana osoo nan tuqin isii garuu hin gubee jechuudha. Kan hunda gubee kan hunda namitti sun ji'a lamaaf mana keessa yaalamaa turte gaafa ombi tottolfatee cidha deemuusiin mana haftee akkasitti yaalamte fayyitee jechuudha. Amma maal isin jechuu barbaada? Istuwaanni an ija kiyyaan arge istuwaan adagaan isaa akkam akka ta'e wallaahi ija kiyya kanaan arge waan argeerraa ammoo isiniif qooda. Of eeggannoo nu barbaachisu tokkoffaa ammoo afuura mukayyifa. Dammoo sagaleen isin dhagamaa jira kan hin beeku baay'ee waan ta'e mukayyifa biratti dhiyaadha. Ani jechuudha haarawa dhufee garuu waggaa 2 akkas fixeen jira kontiraata. Silkiin qabu silkii nama dhoorgan akka ammaa kana firii miti silkii akka ammaa boolla irratti namaa kennan yookaan bakka onni akka as dhufte bakka biirootiin namaa kennan kanaa miti. Silkii jechuudha yoo san nama dhoorgani. Silkii kana obboleetti 2tu mana keessa jira. Takka haadha ijoollee 3ti. Ijoolleen 2 fuudhanii ilmoo takka qaban tokko immoo dargaggeessi mana keessa jira jechuudha. Takka mootuyyuu waggaa 30 ol warra kun araba furdaa manatti hafe kana isin tun na ajajjullee silkii kana naa hayyamti silkii isii kana yeroo hedduu akkan dubbisu jaarsa kee yookaan kaadhimaa kee yeroo sana akkan dubbisu yeroo sanatti kaadhimaa kee ammatti immoo abbaa manaa kee jechuudha akkan is dubbisuuf silkii beekumaan chaarjirra keessee biraa rafti halkan jechuudha fajriirra rafti si zuurii kaati ani immoo ganama subii waan qabuuf silkii isii kana ramzii waan beekuuf yookaan piinkoodii waan beekuuf banee yoo hojii geesse abbaa manaa kee kanaa walitti taasa. Sa'a 10 yookaan sa'aatii 4 kanatti jechuudha sa'a 10 ganama sa'a 10 beeytanii hojii hunda alaamana xumuree
silkii kanatti anaa maxxanfaatti silkii kana walii gad oofaa jiru jaarsa kiyya barreessaa jira wallaahi waan gaafa san barreessuun dandaganne jechuudha yaada waggaa 5 dura innaa osmaatti barreessaa jiru amma natti osseente namittiin tuun namittiin haati ijoollee sadiitu ofii obboleeyyanuu ofii du'umaa silkii waan qabadhu lakkana gubatti jaallattu natti osseente sababni isin osseenteef immoo obboleessa isii guddaan jechuudha kifiilli kiyya obboleessa isii guddaadha ilma jaarsati ilma jaartiti inni alaa dhufee jennaan isaa qixxaa yookaan masaabiiba jedhan Suudii irratti yoo beektan marahiiba fa'aa jedhanii marahiiba tan hojjedhaaf jettee alaa dhuftee osseente bakka beeta shahara kana bakka ala biddaa sanaa osseente yeroo qorraa harceen kun eessa jira beeytanii harceen isin fidinaan jettu yookaan duqeetiin isin fidinaan jettu duulaaba wanni kana cinaa jira istuwaanaa kana cinaa jira istuwaanni as bira yoo jiraatu firuun as bira yoo jiraatu harceen immoo akkanuma jira duqeetiin ani immoo garas jira maxxanfaan bal'aa waan ta'eef ginitiin aari manatti qabdu akkuma seenteen akkana godhachaa dhuftee akkuma seenteen jechu fuulisii anillee hin beeka akkasiin hin jaalanne bakka dafeetuma miseejii barreessaa jiru tatti ergee abbaa manaa kee onlaayinii waan taa'een natti barreessaa jiru silkii lafa kaawwadhe hagannatti akkanuma godhataa seentee anaa garas jiru sana asitti bakka istuwaanaa kana bakka ibidda firnii kana dhaabbattee ta'anii jibii digiignaan jetti wallahi aareetumaan yeroo san silaa akkuma aareetti an aareetumaan eeshi jedhee achuma silkii lafuma kaaheetumaan digiiga kanatti fiduu asiqa yoo makana gaduma teettee namittiin duraa yoo istuwaanni kun jedha istuwaan dimsii qaban beeytan jechuun sagaleen isaa yoo yaa'uun beeysan yeroo gariin dhaga'ama sagaleen isaatu jechuudha jedha xiqqaate yookaan immoo fooliin isaa mana guutuu guyyaa 2-3 deema anitti gaaziniin dhajaahaa jedhan maxxanfa keessa gaaziin nafasa jira jedhan kazaan har'a duraan yoo gaaziin kun sagalee kana baasu ispoonjii feerii itti gootee hoomocheessitee istuwaanaa kan afaanirra keettee akkanatti dhageessisti sagalee isaa kana keessaan dhageeffatti yoo dhuguma nafase hoomichisan keessa sagalee isaa baha akkasii sirreessiti yookaan istuwaan isaan jijjiirti jechuudha afaan isaa san jijjiirti namichi kana itti cufe natti aartee miiree bakka anilleen itti rifadhees maan bakka attis dee har'a yoo itti cufu achumaasuma buuddee namittiin inshaallah istuwaana guyyaa meeqa mana keessa ajaahaa jiru kana laayitarii oofutee afaan marra gadi teetti maamaa nutti fanaddaa jee wallaahi rabbiin har'a kunoo lubbuu mucattii baay'isuun anaaf ragaadha maamaa nutti fanaddaa jedheen nutti fanaddaa yigib aleenaa laa shagli jedheen wallaahi na dhagahuu didde inni biruma dhaabadhee osiin akkanatti itti qabsiisuu gubbaa teessu jechuudha nutti dhoohaan qabsiisin laayitarii kana irratti jedheen feeriidhaan laalii jedheen hanganumatti cak gooteet maan akkam gootee ruma gaditee itti namittiin guddaan tun warabbal ka'aba rabbii lamantaa itti isinii kakadha maxxanfni akka wahii jiru kun jechuun ka seeftii isaa eeggatee xaawolaan isaa kun orijinaalii maxxanfni kun xaawolaan guutuun caccabe distiin guutuun humaa isiitiin duulaba keessaa xaaxaa yoo jettu balaa xiqqeetti ol geesse jechuudha maxxanfa xiqqeetti ol geesse distiin tunniin jechuun wanta akka distii wanni akka hadiidaa garaagaraa kun keessaa uttaale wanni akka pilaastikiin garaagaraa hin jiru isaaniin pilaastikiin kunniin achumatti duulamu keessa baqe. Bakka istuwaanaa kana keessa edaa baay'ee orijinaal maxxanfni kun hin bareedu guyyatti yeroo 3 walaawuudhaan ganama naxadda sa'aatiin isaa irratti akkasuma galgala akka amma maxxanfa akka argan godhan kanaa miti jechuudha qallaan kan hin naxadda miidhagina irraa jechuudha ollaan hundi bakka maxxanfa kan jedhan jechuudha akkasii maxxanfni sun caccabee wanni guutummaan sun maxxanfni sun walumaan namni hojii gubatee anna xabe boodarra maannaan jedhan isiniif fakkaate. Ati bira jirtaa naan jedhan ati bira jirtaa akka gubatuu didda akkasiitti naan jedhan hin beeku an jedheen mucattiin tokko hin jirti ka zikrii na barsiiste haati jawwaalaatuun baay'ee imaana qabdi rabbi hiree abaasu biyyoo sanitti amma heerumullee dandeessii quban qabu ana maqaa koo na yaamte ati naan jetti zikriin qaraataa miti zikrii ganamaaf galgala akkuma duraanii qaraataa naan jedhe eeyyeen jedheen har'a qaraatee fajrii booda naan jedhe eeyyeen qara'een jedheen. والله إذا ستيسن عن جت ذكري سنتو ستيسن عن جت هم لساني رغمت يوسن أك أما صلاتك يشان أنو يرو أك في إدابة سفنا متي أصهر أنا متساني مت أنا جواتا يرو سنة جارو إيمانك يبوتو الحمد لله ذكري أذكار الصبح في أذكار المساء في ذكري الربع في ذكري وكرايو دم بقى
yoo hojjedhu kana waan jawwaala qabneef arrabni kiyya zikrii qofa qur'aana yookaan qur'aana sammuu tafas yoo isaan manaa bahan silkii qabadheen taa'u hin qabu waan ta'eef kaaseetti qur'aanaa banadhettaa suuraa baqraa kana yeroo san osoo qur'aanan banin matumatti tafasi osoo qur'aanan barate suuraa baqraa hafazee jechuudha. Bakka Instagram yeroo sanitti maashaallah aga rabbinatti beekurra imaanni kee kan ofitti beekuturra caala wallahi innaa namitti su yeroo san akkasi gubattee ji'a meeqa booda ashagamtee ol ashagamtee gara ashagamtee fuula kana yoo nama laaltu wallahi hayaati ma fakkaate jechuudha. Inni kun hundi deembee haasaan nama diimadhaa xiqqaa wayii akkana ta'anii aduun yoo itti buute akka isaan ta'an bilchaatte namittiin kun hundirra hin jiru kun hundi rifeensi baantanii bakka hin beeku an akkasiin taate jechuudha. Anuma biratti osoo ani immoo maama nutti dhoohaa ittiin qabsiisan isin jedhuun jechuudha namittiin sun yeroo san maxbaqa isa hunda riyaala meeqa baasanii hojjechiisan. Tokkoffaa namittiin suni tokkoffaa na tuffii akkas goote hin daganne immoo ani yaadachiise agartanii miti. Sodaan qabdu gaazii kana namittiin sun intaazaba gizee hundaa yoo gaazii waa ta'u isii itti yaamaan ni sodaadha waan ta'eef isii sodaa takkan qabdu isii turre gadi fagoodha gaazii kana gizee hundaa gina akkasii waagaa isii argatte. Tokkoffaa rakkoon kennoonni adagaan gaazii irra deebi'ee nu mudatuuf hin sodaan yoo sodaate yoo daffarte jechuudha manni godha jettee yoo daffarte lammaffaa yoo dagatte sadaffaa yoo hin beeyne malee of eeggannoo gootee jennaan waan tokko hin taatu. Ani Ramadaana dabre kana viidiyoo tokko isin waraabee of eeggadhaa jedhee warra gidirdoktiin kun itti dhohee fi warroota gaazii kana garaagaraa kana viidiyoo isin waraabee of eeggadhaa isin jedhee viidiyoo san yuutuub kiyyarra gallakkise. Yuutuubiin garuu na jalaa gube viidiyoo san. Ani immoo ofiisin gorsee miti Ramadaana keessa maaltu na mudate beekanii ruuza minaamin irra kaahee taraawih deemoodha irra kaahee jala gadi ibidda hir'isee ibidda sirri jala gadi hir'isee taraawidhaa miti leeyiliidha yeroo san jechuudha. Leeyilii sa'a 11 deeman asitti hundaa ibidda jala gadi xiqqeessee sama kallee hojjechuu jira sama kallee alatti ibidda jala gadi xiqqeessee ka sama kaasun istuwaanidha ka mana wannidha istuwaanni fagoo jira otomaatikiidha. Kazaan deeme gubbaa bahee dhiqadhee gadi deebi'u edaa gaaziiwwan kun gara balbalaatii dhumate keessaa istuwaanii keessaa gaazii ibiddi kun dhaamee jira. Ibidda dhaame kana micattiin tun maal gooti? Kushiinaa keessaa ilaallee kushiinaa alaa kan sama kaasan bichaa laalte sama ka jala dhaame yoo jettu qabsiisuuf yoo yaaltu gaaziin akka jirra sheeku gooti. Deemtee gaaziiwwan hundaatti jijjiirti. Garuu maxbaqa kana keessa hin qabu quba hin qabdu siin. Kazaan ani maxbaqa kana ajamukii osteene yoo an osteenu edaa dura gaazii yoo dhumatu sun maxbaqa kana keessa gaazii sun dhaamee jira. Gaaziin firuna gubbaa gaazin hin dhaamne garuu waan istuwaanni banaa jira wantoonni banaa jira waan gaazin dhumee ibiddi hin jiru. Gaafa micattiin garasii gaazii itti bantu wanni an jala qabsise waa afur kun hundi sagalee baasaa jira jechuudha. Yoo an maxbaqa seenu hafuurri gaduma nama darba hin beeyne an maal ta'ee hin beeyne kazaan calliseet maal laale dhima bahe. Inni lubbuyyuu jenne waan isaan hangalleeyyuu lakkaa edaa inni jala dhaame hafuurri sunillee hafuurra deeqoy distiiwwan jala qarnaseen beeka wallaahi akkanuma ayyuu laal hin bahee hanja bakiyya bahee yoo achi wanni jedhu jechechechechen jedha waa wa'i edaa isiin istuwaana garasii banteetu maan dhiiste garasii saaloon maa usseenti dhuftee sama kallee jala laalle dhuftee immoo maxba kanallee laalle sama kana gaazin ibiddu zayitii wajjin gubatee ilaal. Alli kushiina sun ila kana godhata jechuudha ibiddi masqalii gubate masqala gubaa jira fakkaata jechuudha ayyaana masqala fakkaata. Waa inni jedhee yoo laalu isa kana hundi gaazii meekanii oostan kunillee egaa kan affasee ajaa'u sun gaazii kana wallaahi sodaadhe farra bakka walumaa seenu sodaadhe jechuudha kun otomaatikii waan ta'u osoo sinnaan jettu anjalaa dheesse isin qabsiisti ka keessaa jechuudha. Inni adagaan anuuyyuu isinitti himeetu hammaasu nama mudatee jechuudha. Fakkeenya osoo gizee dura osoo hin beekin oseen isaan akkanatti distii ilaalee qabsiise yookaan natti dho'uu danda'a. Gaaziin mana keessa guute sun isa kanamatti boba'uban. Manuma qullaa jiru kana asitti akkana callisee bakka qullaa kana gaazii akkanatti laayitarii qabsiiste. Qilleensi yaa'aa jiru kun gaazii waan ta'eef ibidda uumaa jechuudha. Kanuma malee silindarii sibiilli sun hin dho'u ana biratti dho'u.
gaafa maxbaqni kun hundi akkasi caccabu sana silindarii sibiilaa sanii miti ka dhoohe gaaza dura guyyaa sadii kana guyyaa lamaa kana yaa'aa ture hafuura duulaaba keessa guutee hafuura ala guute kanatu namittiin afaan istuwaanaa irratti qabsistee jennaan manni guutuun gaaza saniin boba'ee jechuudha. Malee istuwaaniin akkasumatti jira. Gaaza keessaa bichaatti ol yaa'ee boba'ee dhume bakka akkasuma jira istuwaaniin. Na rabbiin isin haa eegu abbatu of eegammoo of eeggannoo godhaa. Mana ormaa kana keessatti tiktookiin keessattuu qalbii keenya nu kaasee jira. Qalbii nu fuudhee jira. Wallaahi of eeggannoo godhaa. Of eeggannoon nu baasa. Of eeggannoon laazima yaa jamaatul khayr. Fakkeenyaaf azala kiyya jedhi mee azala kiyya jedhi azalli kiyya hin geenne jedhi. Inuu ati azala malee hin duune har'a sana deemi konkolaataa jala ciisime. Ciisi konkolaataa jala sirraa haa bahu. Eshi ajala kee siree eegase yoo duute. No abba of eeggannoon keeti. Yoo duute mootu ajala keetuma jennee amanna nuti kanaas waan goonu hin qabnu. Katabbiidha jennee amanna waan goonu hin qabnu jechuudha. Namootu adagaa fi kennu ofirra goone kun yoon beekne ittiin galaahina. Mucattiin amma mana kana keessa olii wajjannu waggaa 10 mana kana hojjetti Filiippiinidha. Waggaa 11 amma 11 seente. Wallaahi akkasii itti gaazii sodaattu na caala. Akkasii itti gaazii sodaattu na caalaa jechuudha. Ana dura daffaraayyuu ana immoo suudiin na barsiise. Suudii kanatti hin daffaran gaazii garuu dinamitti sun gubatti an gaazii hin daffaru. Hin sodaadha baqa. Isaan yoo hawaataa itti siyaaman bar dhaqaa bakka san siin jedhan mee dhaqi ilaali gaazii siin jedhan. Yoo gaazii makiina irraa buusu si buusisan akka waan ati dhiira taate nuuf kabajni jara bira hin jiru waan ta'eef of eeggannoo ka godhatu abbaadha. Of eeggannoo godha. Gaaza irratti hin qoosina. Namni tokko lama gaazan du'aa hin jiru wallaahi. Kana ka godhe tiktookii namni tiktookii akkana garbee du'a. Amma demoo yaanni nuti baay'atu hundi keenya iyyuu jechuudha. Yaanni waan nuti baay'ateef qalbiin keenya lashiman goomti. Qalbiin keenya hin goomti wallaahi. Yaanni nuti baay'ate sammuun keenya waan biraa yaadaa waan deemnu biruma keenya qabsiisa. Biruma keenya callisnee qabsiisa. Angaafa meeqa gaazii kana itti banee biraa bulee beeka. Ganama yoo amma maxbaka deemu maxbakni hundi oo'ee beeka jechuudha. Garuu akka inni adagaan finne gaazii tustuwaana keessaa dhuma malee bobahaa jira baqa. Ilmoo bobaa ganama tustuwaana sadiitu alaanitti qabsiifama. Hin dhuma akka sadii dhumutti gaaziin kun hin dhaamuu jechuudha. Garuu maxbakni kun ila fiimee jechuudha. Halka guutuu ka homuu irra jira boba'aa bulu sababaa kibziirra ho'isee dhaamtuu dagan. Yeroo hedduun dagan. Gin of eeggannoo ka godhuu qabu nuyi jechuudha. Kanaaf of eeggannoo haa godhu siin jedha. Rabbiin nu haa tiksu garuu immoo nuti of tiksuu qaba. Makiinaa jala ciistee ibidda kana ofitti gaazii raccaatee qabsiistee ajala kiyya kanaa jechuun hin danda'ama. Hin danda'amu. Of eegdetti. Osoo of eegdu yoo waa taate. Osoo of eegdu yoo sodaachuu dhiiste daffarte yoo mootuyyuu nama tuffatte yoo gorsan dhageenye inni si mul'atu hunduu hamma ta'e tokko gorsas dhagahuun bareeda sodaachuunis bareeda. Agartee waan tokkollee qalbiidhaan hojjechuun bareeda. Galatooma ulfaadhaa rabbiin obboleettii keenya jannata siyaa uffaqu hunda keenyayyuu rabbiin nu haa tiksu qalbii keenya nuuf haa deebisu.